isaatiin ilma koomiti jechuun gatamuu irraa hanga daa'ima beekamaa addunyaatti Tengee yookiin Raangoo. Daa'imni waggaa 9 lammii Ugaandaa Tengee jedhamuun beekamu yeroo muraasa dura jireenya ulfaataa fi rakkisaa keessa harmee isaa wajjin ture. Abbaan isaa ijoollummaa isaatiin haadha isaatii fi isas gatuun dubartii biraa fuudhe. Tengeen abbaa isaa rakkoo keessatti harmee isaa wajjin gatus harmee jabduu waan qabuuf harmeen isaa qoraan gurgurtee isa barsiifachuuf yaalaa turte. Garuu mana barumsaattis Tengee yookiin Raangoo qormaata hamilee isaa tuqutu hiriyoota isaa irraa isa qunnamaa ture. Sababa uumama fuula isaa ilaaluun ijoolleen mana barumsaatti jaldeessa jedhaniini waan itti qoosaniif barnootas dhiisee manatti gale. Gaafa si badhaasu guddaa sin dhabaasu akkuma jedhamu Tengeen viidiyoo takkaan addunyaa irratti beekamuun addunyaa of jala hiriirse. Viidiyoo osoo inni itti hin yaadiin waraabamte Tengee jedhee sirbe TikTok irratti akkuma maxxanfameen namoonni wal jalaa fuudhuun kun akka qoosaatti kun akka madda bohaartiitti maxxansan. Tengeenis yeroo gabaabduu keessatti namoota hedduun daawwatame. Booda dhaabbileen gurguddoon Tengee bira deemuun ispoonsara gochaa beeksisa akka inni hojjetuuf godhan. Hiyyummaan isaas asumaan nagatti jette. Abbaan isaa dura harmee isaa wajjin gate amma ilma koo nan barbaada harmee isaas itti deebi'a jechuun qaanii malee ilma isaa kanaan akka walitti deebi'an tattaaffii gochaa jira.